Ijol, akam jirtu, atam, nagara yodi, nagage sari, atami, hoji de martu so. Kara kata le kage sali kharabi. Malu kita mana nyata ni? Duga ke baye menjaja mata je bujana ni muja aku dati ba beli simbiraw je ta. Welu ma obiraw je tumura. Se oleh tiba sini tiba. Ya, dari me o fete ko dio jiri ro joluma. Da ka kana tikuru waldularu ba kar mana ke thikana. Waldularu ko gusu kusaba ale. Mulu akati jiraba fil. Isini singo bae sabo te bichar yo. Bal ko rae. Utu akana chayebo. Mata. Ya. Jera jole. Malu maafin jedheba. Baini. Malu maaf mucaa koona kanatti yeroo hiriyaa isaanitti sargitan yeroo maalis jettan makuma mucaa kanaa maaliif akka soogiddaa mi'eessitan hin jedhu. Qaba fankee qabe. Waama jole mucaa kee mataa kee watee waaliete waama dhugaa jiru itti bebe. Sammuu. Maala lafaan koo qabadha. Qaba fankee. Isa kana bar. Isa malee maal qabna? Inni suri ko mucaa miti. Ilaala siiru ila gurra jifare yaari. Baini. Baala jettoe rafaan jawaa. Si jenne. Hai mootii biyya. Korma biyya arganne be. Deemni rafi ani fi afaan keessatti taasifna haasaa turre. Ifama yoo si jedhe rafi. Sagalee gadi qaba wanti hojii maaltu bade? Maal tolchitee beekta gurbaanan? Ofiin nagee sammuu jajaalaa ijoolleen hojjetti ati mana keessa dhaabadhuuti haala kee duuba qubaatti waaleedhi siif haala kee jijjiiruu waalii jetta. Deemsa korraati asi. Eessa dhaqata mana kana? Isumaa fi miti kan ta'u maal qaba? Eessatti deemu? Eessa dhaqa? Ilaabee dhageessa. Ani dubbiitti gurbaa kanarra gortu mataa dhukkubsaa dhageesse. Gurbiitti gurbaa kuni gurbaa kana hojii shira sittadha mana keessa mataa dhukkubsaa amma irraa deebi ol deebi. Ilmoon ormaayila kan keessi hin taatu keessuma jabeeffatu. Isa sirrii isa hojii hojjetu naan jabeessa ishee hojii kuni deebiin meema afaan nama balleessiniiti. Ijoollee namni sinaa eegu. Ijoollee kana ijoollee namni godhate. Maal qaba keeyina baattaa kan ormaan eebbifatu. Akkuma mooraa kana keessatti maal naa wayyalaata. Mortitti haadha mataa dhukkubsu argitanii hojii hojjetan mee aduun kana sanaa waa fudhadha. Deebi ammasiin kana hojiin maatuma tana na dhukkubseen jedhiya. Shagako. Sunday belum kohako. Shagako. Mana? Algo ya aku tadi nak ngelaat tadi. Jadi karo yo masih bertanya ni man. Naro masih berbaji sermalah. Project dun. Atau ye charta? Saat ni kalau jun. Office ke sani biro ke te sani tu. Wani malah te sani nanda ni ba. Isa mana berarti te sani berat. Isa mana mat. Isa daruf te haraba ke sembilan ke nanti antara gitu na. Siapa nama masih ujung nanti. Mana jibaru ni? Mana kalau makan. Mana jadi sanjir man. Sire ranjir ini. Oh jadi mana masuk fingal jadi kan kalau dah malam kuya so kalau jadi tak kena hubungi kawan. Hari sini jaju shakali ka. Mana jaju shakali ka? Yo kan ini mana saya nano jada. Kam sakit mana? Anna no jada jadi mana saya. Mana tay? Ya aku tahu jadi kan kalau cawat. Itu nirkatin me karena mau jadi be. Karena situ sih harga nanu lebih berasa lama Oh, mana kita sih saya bisa. Damiru. Jadi putih malu. Bila, akak goto. Kan naiti. Harapan era. Gafa man men fumola garra. Ewa ko jete rosen beka. Akan mo jetu follow full tole si tenan dokta. Atu aja lagi kalau cawat. Hah? Aduh, amma aduh. Yes. Wala biar mana bisa mana berada be. Mana ini kasih. Jaga. Ba. Algo sambutnya na terakota, sekarang nanti si bilang mani ba mau aku dan yumin. Wala bicap saya teman bicar tadi. Enggak dua. Wana mama lete mo jatuh kan itu nggak cerita loh. Maaf mama.
gadhiifnee immoo yaana. Kottu koraan dheeraa. Maal baaseen baasaan beektu salphoon asaasaan beektu. Yoo beektu. Mee bishaan wayii achi as mee kottu adis kottu. Moortuu mee taa'e. Beekee bishaan taa'e mee taa'e wayii sitti maa. Minaan jedhe. Yoo dubbatanis dubbiidha, yoo dhiisanis gudiidha. Dhageesse dubbiin qubatee tuuchaadhaan karaa matara yaadee dhageesse. Kun tuuchaa maaliiti tuuchaa malee amma maal goota akkatti waamtu barbaada wayii goosina dhiira. Dhageesse ani gurbaa kana yoo nama ta'e akka nama tokkootti goosine deebista. Yoo nama ta'u ta'e immoo karaa nu danda'a gosa bakkee irraa dhageessa. Amma carraa sana malee waa miti. Maalis waamtanii sodaatanii moo? Yaani. Gootummaa koo kana laalteetu beekanitti na teerumtee alaatu kana nama aan ceccettuu kana sodaataa hin jireen harka kootii guddite. Tuucha! Jedhuuti! Tuuchaa asirra kaa'u kun tuuchaa maal? Kottu ta'e. Lakkanitti argi kana. Dhuftee ilma koo? Taa'e lafti kan keetiin masii ta'a. Bee arumallee afaan magaarii taasise. Afaan nagaa taasise. Jeequmsuu qe'ee kanaan hin adabdee. Dhageessaa ilaa waa tokko sitti ani akkan itti dadhabee qabeenya kana irratti qabeessa. Maalitti beektaa miti? Anaaf haadha keetu beeka. Akka attas geenye isa tarra qomaa dhiibii akka kootuma jajjeesana jettee rafeessu kana gatti dhageesse. Maalla ilaaltare dhugaa jiruun itti dubbataa jira. Hormaa yaanii. Ani hormaa dhaayi. Dhaggeeffadhu. Akka dhala namaa baradhu jennee mana barumsaatti. Kudha torban baradhe. Waggaa kudha torban. Garaa keessatti barattee baate amma achi ta'uu hin deemsin. Dhageesse na hojii jechuun hin deemsin. Natti ba'ee gurraan si qixxeessee bira si kaa'e. Carraa sana sitti maali? Ani akka abbaa tokkootti akka ga'ina irraa eegamuutti akka itti jijjiiramtee nama taatee barbaada. Maammee ati bitta. Hin dhufe. Ani birri yeroo maammeedha jedhee kuma soddoma duwwaan kennee bara. Mana kuma dirree karaa banatee makiinaan itti suphamaa. Makiina isa kanaan dura layyaa keessaa buutee ni dagattee jechuudha. Waan ati godhaa tokkoon tokkoon bara caatiitiin jibaatee namni natti maa oolu. Dhageesse amma haadha kee biratti waa tokko ilaala kee boon ilmoo konkoorsinii utuu ilmoo konkoorsin mana keessa galanii itti karan nyaatoo kanaan booddee xisti baay'ee na taasisu afaan keessa deemu mara. Amma maal haa ta'u jettan? Isa konkolaataa isa duraan bade amma kaastanii mucaa hamma. Waggaa meeqa baras ijoolleen ture? Waggaa meeqa narra? Aayoo beete dhiisi waan ajjiree kan nama barbaadu garuu dubbii kee barbaade buus billee kee. Busi. Ijoollee kunoo karaatti deemaa. Utaaltee kaatee. Ani akka afaan keessatti tokko taane wayis itti hojjisiisan malee kuni kan nagaati. Taayida. Maaluma afaan nagaa guyyaa hawaasa. Qonnaasee kan wale waan tokko. Naan tokko asii tutu. Ati gaafa waa'ee naan tokko gorsa biyyaa kanaa taatu inni tutaatee akka utaatee gadi ba'uudhaan mataa waa'ee tumaa. Amala keessaa waan sitti maa. Haadha biratti iscaaraan masiin. Yoo nama taate yoo hin jijjiiramta ta'e amala keessa jijjiiramta. Yoo hin jijjiiramte immoo karaa nu danda'a qoosiisa ta'u. Maala godhee? Sataatu jedhiitii baay'ee. Maali malee? Isaa keessa kan namaa dhaga'ooti ati biraa. Waan malee sanatti nu hundee soomatu. Waan malee mee waan nama gaarii tokko waan tolchitee beektaa jedhee haala kee guyyaa meeqaa meeqa balaa kee fi haala kee dhaayinaa geessee oole bira. Balaa isaa akka nama tokkotti baradhee. Sammuu qabu. Itti hojjechuu nan danda'a.
amma daro sana Wani biya na wishkonna. degree hanna dile fam tere ni timara ke sare de wala le satat ko te akka wani arra dumala ti ni hanna le fam de ba te ni degree hanna si kennani ya mari ni Wani jone baya kan dua. ya hanno ko te na mara de ila ila mu ta ke Eka basi semiti mali inni barate kamame bare kan samulla tu mo Maa be bega ko sala ka amu. Bire mare. amma wali ke sari wani tu aga go tu atis isinis ya kan akira sadat tirati ati korai ko ko agese ha yo muta ko ni sirata ana mo sasi jara la yo kana bele yo ka berarti apa yo kana matai gini bos ya kana bos asio dinuna ni mau sing bos Mere jekna na to. Afacha isini yana kana katan wo misha mana kese juroi kan sini bute sini pite nema berat maluma dabdani kana kana to dabda ko cara semana kana kese tikanya tadi Ida ragesa mamin kalesa beli motion tawa ini ba ko ke sini na udah Ko shadda mo ka me ko jede ni mare bani boli. Ekana aku jangan ragu naso. Ijoollee amma gaasina asirratti hojii keessan qulqullina amanamummaan hojjechuu qabu. Miindaa rakkoo qabu isiniin dabala. Hojii keessanii amanamummaan hojjennaan akka irraattiin guddattu garaaji mataa keessaniin balattu waa hundarra maalla amanamummaadha. Namni makiinaa fidee amanamummaan sitti ilaalee dhaqu ati amanamummaan hojjettee itti deebisuu qabda qulqullinaan. Akkas ta'uu qaba. Miindaa ta'an rakkoon qabu isiniin dabala. Maal balleessan hojiin keenya inni jalqabaa amanamtummaa qabaachuudha. Amanamummaan nama hundi amanee konkolaataa birii miileedhaaf shanii nutti kennee hojjenneema. Nama gammachiisuu hojii tokko. Xinnoo ishee taa'ifata malee haalota as gabbaadha. Anoo nani fadhu hojii qabda. Sirreessa miindaa rakkoon qabu isiniin dabala. Isinii hojjechuu. Miindaan hin dabalatu taanaan hojiin keenyas hin dabalatu. Hin dabala haa hojii nama sana hojii akka keenya beektere gabaa kana beektu. Isinii dabala. Isinii waa hundarra qulqullina hojiif amanamummaa keessanii hojjennaan rakkoon tokko hin jiru. Maal innis nu darbanneetu maamiluu darbanneetu gongalachaa lamalee wanni nagaa maal goona waan namaa. Nuti iyyuu akkasuma nu darbe mana namaa hojjennee kan namaa hojjennee akkuma keessan akkasidha kan nu darbe. Isinis akkasumaan kan isinii darbe. Nu darba guyyaa tokko nu darba. Nu darba kaayyoo qabaachuu qabu. Kaayyoo Nu darba waa hojii kun nuuf dhiisa. Waa miindaa immoo rakkoon tokko qabu. Isinii dabala. Isa jala murati. Miindaa kana jaalladha. Jaalle. Ishee Waree hojii battanii. waa biratti qalbiin beekati. Sibiila jala ciibsee taphee ture jibbita. Gommaa nama keessa jala kan galan jettanii ture jibbita. Buddeen isa maal godha? Buddeeni amarin nu amaradis. Waa'ee hojii moo'e namni dhufee oolu. Barbaadamoo isaan barbaadanii? Dhimma afaan si barbaade giiftii ko. Atama tobi. Nagaa? Jajjabaata. Maal jedhu? Saagalatti. Butanii tumiti erga abbaa manaa kana wajjin waan itti abbaa manaa kee kana ijoollee tokko abbaa manaa kee kana wajjin waa butee tumiti. Amma waan sitti hima akkam beektaa ijoollummaa fuuchuun bayeessa. Ani yeroo manaa koo kana bu'ee kuboo si dargifamtuu kanan gara boodunaa kana godhadhe malee inni jalqabaa beeku hojii nama ta'e nama naa ta'e dhageessaa. Ati immoo isin immoo ijoolleedha. Abbaa manaan kees gaariidha. Atis gaariidha. Daftariidhuma wal fuuchuun keessan immoo bayeessa. Kanaaf ijoollee yoo ijoollummaatti horantu gaariidha. Ati immoo ijoollee daa'imaatti godhachuu tuqaa namaa taati galgala keessa. Ijoollee gaba duraan jechuun Maal ta'uu kan keessa amma kan gootu namiidha. Geesse ilmoo godhatu ilmoo yoo godhatin gaarii dhageesse namni dhaggeeffatu malkiin kennuma birriin dhuma kan namatti hafu ilmoo isa ijoollee kanam kanam maatiin waan jedhe kanam kananidhaan isa guddaa kaname akkana taa'u godhe maal ta'uu kan keessa. Wal qabatanii jijjiiramu ilmoo jijjiiramu ilmoo si dhowwaay akkam yoo jijjiiramte ilmoo fidaa inni jijjiiramu ijoollee anaaf safoo hojjetan malee rabbitu ilmoo godha
ilmu barbaachisaadha ati ilmu magola ijoollee waan guri ilmu kana Baale. ishee dubatu Baale. atami Mana tere waan beeka wanatti fuudhee galaa jennati na teesse. nebe seeni ijoollee kana ni Baale. nan barbaade hojii keenyaa kana. Baay'ee yoo ta'e yuudhaan gidduudhaan moojiin nutti baay'atee ta'u. Isheen moojii yoo ta'e yuu. haadha banaa bayeetti fuute yaa manaan kee gaariidha jedheen Ana wayyi. isa maayee gosu Isa isheen narra baate. Narra baate isa. Isa dhugaa dubbachuu. yaa ta'uu Baay'ee ta'e tarii gongochuu. lakki waanii bayii jedhe ani immoo nama guddaadha waa sobuu hin danda'u hojjetanii nama taatu jedhe Maal nyaan dhagaye gaafa dhageesse Waaqumti eebbisee naani rabbi eebbisee naani waan hojjetan harki namaa barruun eebbifamee naani maaliif nama ta'u tarii Amma dandeenyu nama hojjennaa. Biyyi yeroo ijoollummaa akka keessan turre naa jara baatu. akka keessan turre as dhagaye as dhagaye jedhe maal as dhagaye Namootu. ilma koo ijoolleen yaa jijjiiramuu bayeessa ijoolleen immoo ijoollummaa armatti Hojjechuu gaarii. ilmoo godhatanii arraba keessan dammaarra kana lamee kan dubbate narkaa baye jijjiiramnaa jettee narkaa baye akka maal godhe itti maame lubbuun namaa hin du'a hin banna hundi keenya hin banna mi'a maal keenya immoo darbine yoo hin gaarii amma nuti sibiila namaa jala gangalannaan ilmoo godhadhugaa Ilmoo guddina dabarsuu wayyaa Yoo min taa'e Akka nageenya agarsiifna ilmoo keenya. yoo min taa'e Angataira? Kanan kaini rakkoon hin jiru narkaa baye ilmoo balaa akka gootu eega ta'uu isaa namni ilmoo godhachuu baye itti maame naa gorsaas ilmoo godhadhaa Ijoollee koo akkam jirtan? Ati moroo kana taatee dhuftaa. Dora dhugaa kutaanora anoo deemaa jira Maali buna dhugdanii? Beekama garajaa qabdee geessi. Mee cufi alkool. Korsitanii akka qabdan isinitti yaa'u. Ilaala keessa. Isinitti yaa'u jedhe Baga ilmoo ijoolleen kun dhaggeeffata. Ijoolleen kun daa'ima. Ijoollee mucaa keessa micciiramaa sana arganiitu ilmoo godhamuudhaan. Amma callisaa. Boochistuun bu'aan argattu jedhan. Qaba faankee. Kee yoo gorfatte maal? Ilmoo haa godhatanii. Akkuma ijoollee ormaa gorsitu kana. Ilmoo haa godhatanii. Kee waaftee gorfattu. Qaba faankee.